Dr. Lammaa Magarsaa mootummaa Bilisiginnaatiin siyaasa Itoophiyaa keessaa ari'amee kan ture ari'ames cal'isuu kan filate amma qabsoo uummataatti deebi'uun dhagahame. Artist Kadir Martuu ergaman qondaalota siyaasaa fi hayyoota arrabsaa jiraachuun adda bahe. Eenyutti ergee jira? Maaliif ergame kan jedhu bal'ina odeeffannoo keenyaa keessa jira. Odeeffannoo keenya kana qofaa miti kan biroos bal'ina isaa wajjin qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Nageenyas isin gaafachuun irraanfanne yooyyaa harka fuunee ashamaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa. Nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu isiniin jenna. Gara guutuu odeeffannoo keenyaa osoo isin hin dabarsin dura namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayibii godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya gara guutuu odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina. Isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Mootummaa naannoo Oromiyaa fi ministeera waraanaa kan ture akkasumas qabsaa fi hayyuu Oromoo kan ta'e Dr. Lammaa Magarsaa kana dura biyya keessaa bu'uudhaan cal'isanii kan turan amma garuu gara dirree qabsoo Oromootti deebi'aa jiraachuu dubbatamaa jira. Dr. Lammaa Magarsaa qabsoo wayyaanee jisuu keessatti akkasuma jijjiirama ceesuu keessatti nama gahee olaanaa taphatedha. Haa ta'u garuu qabsoo nama dhuunfaan butameen sirna keessaa ari'uun biyya ambaatti baqatanii akka jiraatan isaan taasisee jira. Amma garuu miidhaa fi cunqursaa mootummaan Bilisiginnaa uummata kiyya irraan gahaa jiru ilaaluu dadhabe jechuudhaan qabsoo amma Jawaar gaggeessaa jirutti dabalamaa jiru jedhame. Akka xiinxalaan siyaasaa fi hayyuun Oromoo Jawaar Mohaammed jedhetti Lammaan deebi'ee qooda fudhannaa siyaasaa keessa seenuu isaa fi yeroo dhiyoo keessatti sochiin isaa ifatti mul'achuu eegaluuf akka jiru dubbatee jira. Kun ammoo uummata Oromoo abdii haaraa itti horuu danda'a jedhamaa jira. Lammaa qofa osoo hin taane namoonni hedduun deeggartoota PP fi hooggantoota yeroo dheeraaf cal'isan deebi'anii waamicha uummataaf ifa bahaa jiru. Walumaa galatti deebi'uun Lammaa Magarsaa dirree siyaasaa irratti jeequmsaa fi haala wal xaxaa jiru keessatti sochii haaraa uumuuf carraa guddaa uuma jedhamees yaadamaa jira. Akka Jawaar jedhetti Dr. Lammaa Magarsaa mormitoota mootummaa fi haala amma mootummaa Bilisiginnaatiin deemaa jiru kana irratti marii bal'aa gaggeessaa jira jedhe. Lammaatis I think isa qofaa miti. Lammaa qofaa miti. Warri sirna keessa jiranis kan dogongoroota badii carraa dabarsanitti gaabban kan sirreessuu barbaadan baay'ee jira. Walqoo qabna. Dhawaataan dubbiin bilchaataa deemtuun qooda isaanii taphatan jedheen abdadha. Diinni guddaan artistii kabajamaa fi jaalatamaa Kadir Martuu warra isa ergee duubaan harka dha'uudhaa jedhan komattoon warri isa erge eenyu fa'a bal'insaa akka ta'utti isiniif dhiyeessa. Qabsaa fi artistiin gameessi Kadir Martuu erga dhukkubbiin isaa itti cimee waan hojjetuu fi waan dubbatu hin beeku. Sababni isaas dhukkubbiin isaa dhukkuba sammuu waan ta'eef. Kana immoo Kadir Martuu ofii isaatii yeroo dhiboon itti goometti dubbatee jira. Kabajamoo hawaasa muslimaa ulfaatu. Sheekanii fi ulamaa'ii gurguddoo ulfaatu biyya tiyyaa. Akkasumatti dargaggoo fi shamarran biyya tiyyaa. Amma immoo sa'aatii 12 hamma sa'aatii 9 hamma sa'aatii 12 hamma 12 kiniina liqimsaan qoricha liqimsaa. Qorichi liqimsu kun mataa gubbaan na bahee maraatu natti fida na jijjiira. Aqli na jijjiira. Waan hin godhuu fi waan hin dhiisu hin beeku. Isin na hubachuu hin dandeenye. Wanni barreessu kun waan hin beekee godhuu fi waan hin beekee dubbadhu seetan malee hin amma yeroon fayyaa qabuun isin haasa'u. Qoricha kun mataa gubbaan na baan namni biyya tanaa hundi na beekan. Firraa hin ari'a namuma kana hunda. Nin lola. Na lolchiisa. Nama na gaafachuu dhufe kana gayaa kanaan yeroo inni sunnatti kaatee akkasanitti akkas godhaan beeku. Kanaafuu dhiifamaaf oonaan hin laama. Artist Kadir Martuu artistii qofa osoo hin taane qabsaa wayyaanee buqqisuu keessatti sirbaa fi waan biraan nama gahee guddaa taphatedha. Kadir Martuu nama gara laafessaa fi nama kabajaa namaaf qabu. Garuu erga dhibame as namoota baay'ee gara fuula feesbuukii isaatiin muufachiisaa jira. Keessattuu mootummaa deeggaraa namoota mootummaa morman yookaan qeeqan arrabsuu hojii godhatee jira. Artistiin kun dhugaan dhukkubsatee haasa'aa jira moo waan biraatu duuba jira? Kun gaafii keenya. Akka namoonni baay'een jedhaa jiranitti Kadir Martuu duuba namatu jira jedhu. Namni sun eenyu? Maaliif isa erga? Kadir Martuu maaf ergama? Artistii sabaaf quuqaman gargar baafnee addaan keessa deemna jechuudha. Warra artistii maqaa artistii jala dhokatee dhugaa Oromoo okkaamsuu barbaadus aga dandeenyutti himna. Isin ammoo achi keessa laaltanii kan gingilfatu, kan addaan hubatu, kan artistiin dhaaba maal akka ta'ee fi artistiin uummataa maal akka ta'e addaan hubatee
laalu isinii jechuudha. Namni nama arrabsu, qaamni nama arrabsu, paartiin dhaabaa tokko gaafa nama arrabsuu qofa laala. Nama arrabsu qofa bittee afaan isaanii guuttee garaa guuttee gaafa sooshaal miidiyaa gadi baaftu moohatamte jechuudha. Paartiin sun paartii hin jedhamtu jechuudha. Paartii jiraachuudhaaf umrii dheereffachuudhaaf waan danda'amu hunda fayyadamaa jirtu akka taate hubachuun barbaachisaadha. Artistoota uummataa maal akka ta'an duuba isinii himna jechuudha. Isinii gala. Hawwisoo dhaabaa gargar baasanii beekuun barbaachisaadha. Hawwisoota dhaabatii fi artistoota uummataa, artistii sabaa addaan baastanii beekuun barbaachisaadha. Artistoota dhaabatii fi artistoota sabaa maaliin garaagarummaan isaanii maali? Garaagarummaan isaanii maali? Fakkeenyaaf artistii dhaabaa kan jedhamu, hawwisoota dhaabaa kan jedhamu gaafa lola Tigraay mee sandiis in jeneraal akka waliigalatti artistiin dhaabaa kan jedhamu kan fedhii fi dantaa dhaabarra dhaabbatee hojjetu jechuudha. Kanarra agartee bakka dhaabni walgahii qabdu dhufee wallisuuf, kan durgoodhaan bitamee dalagu, kan mindeeffamee hojjetu, kan qajeelfama dhaabni itti kennite irra dhaabbatee osoo garanaa fi garana hin jenne dhaaba san faarsu, gaarummaa dhaabaa faarsu, uummanni akka fudhatuuf bakka walgahiin jirtu dhufee diraamaa dalagu, kan wallisu, kan walaloo fi yadaloo dalagee mootummaa san yookiin immoo dhaaba san irratti osoo agartee fedhii fi dantaa dhaaba sanii keessaa hin baane hojjetu jechuudha. Fakkeenyaaf artistoota keenya kan Oromoon jaalattu, kan Oromoon kabajju, kan bebbeekamoo duraan uummataaf hojjechaa turan, kan biyya keessa galanii gaafa lola Tigraay juntaa jechuudhaan faarsuudhaan agartee gara paartii dhaabatti yookiin immoo hawwisoo dhaabatti makaman. Maqaa isaanii amma tarreessuu baannus ni beeytanii akka fakkeenyatti ni fudhannaa jechuudha. Artistoonni kun uummata biratti duraan beekamoo turan, jaalatamuu turan, uummataaf qabsaa'uu turan, sagalee uummataa tahaa turan, aadaa fi duudhaa Oromoo karaa aartiitiin beeksisaa turan jechuudha. Gaafa faayidaadhaaf bitaman maal ta'an? Paartii yookiin hawwisoo dhaabaa tahanii paartii bilchiginnaatiif falmaa turan, qabsaa'aa turan, faarsaa turan, wallisaa turan jechuudha. Isinii galaan. Artistoonni sun arda eessa jiran? Artistoonni gaafas paartii dhaabatii bilchiginnaadhaa faarsaa turan, lolaa turan, qabsaa'aa turan, lolchiisaa turan. Arda eessa jiran? Jireenyi isaanii akkamii? Rileeshnshiippii yookiin ammoo qunnamtiin hawaasaa fi yookiin fudhatamummaan jaalatamummaan uummataa fi artistoota san lameen jidduu jiru maal fakkaata? Har'a artistoonni suni gaafa siyaasan juntaa dabru, gaafa agartee TPLF fi mootummaa walii galu, vaaliyuun isaanii akkam jira? Akkam ture? Hanga irratti illee uummata biratti jechuudha. Uummata biratti. Ibin bilchiginnaa biratti. Namoonni tokko artistoonni tokko dhugaan galtee fi duuba deebi'anii cal jedhanii taa'aa jiran jechuudha. Cal jedhanii taa'aa jiran, which is good. Har'a gaafa laalu siyaasan tun qilleessa up and down. Siyaasan up and down. Goota keenya Hacaaluu Hundeessaa laala. Hacaaluu Hundeessaa takkaa paartiidhaaf bitamee hin beeku. Takkaa hawwisoo dhaabaa ta'ee hin beeku. Ati gaafa hawwisoo dhaabaa taate waan hawaasa keessa jiru aadaa fi quuqamaa fi gammachuu sabaa, gaddaa fi gammachuu saba tokkoo, saba keetii ibsuu osoo hin taane dhaaba jalatti gabroonfamtee hawwisoo dhaabaa taatee fedhii fi dantaa hawwisoo mootummaa yookiin paarticha sanii qofa irratti hundooftee hojjettaa jechuudha. Kana jechuun sammuu Rabbiin bilisaan sii kenne gabroomtee osoo calaqqee saba tokkoo argisiisuu dandeessu, osoo aadaa yookiin ammoo gammachuu fi duudhaa saba tokkoo, gammachuu fi gadda saba tokkoo jiddu gala godhattee dalaguu osoo hin taane, ati maal taate? Sammuun si gabroomtee fedhii fi dantaa paarticha san irratti hundooftee hojjettaa jechuudha.
Hacaaluu Hundeessaa takkaa faayidaadhaaf bitamee hin beeku. Kan inni dursu faayidaa saba isaa dura dursee waan hojjechaa tureef, quuqama sabaa waan qabaachaa tureef, yeroo hawaasni keenya cabu, hawaasa keenyaa bifa aartiitiin dabarsuu, gaafa hawaasni keenya waa argatu, hamilee itti godhee arra kan argattanii boru ammoo daran argachuudhaaf itti fufaa jabaadhaa jedhee waan saba keessa jiru haala yeroo waliin gaddaa fi gammachuu ummata isaa waliin qoodamaa turuutu arda gaafa inni du'ellee kan jiru olitti jaalalaa fi kabaja onnee ummata Oromoo tokko tokkoon keessatti qabaatee jiraataa jechuudha. Forever jechuudha. Forever. Forever jechuudha. Forever. Osoo akka nama kamittuu jiraachuu danda'u saba isaa dura dursee artistii qofaa miti bara Hacaaluu jechuun. Hacaaluu jechuun akka fakkeenya Hacaaluu qofti gahaa jechuudha. Artistii qofaa miti jechuudha Hacaaluu Hundeessaa. Hacaaluu Hundeessaa falmaa dhala mirga namaa keessattuu ummata Oromoo rakkoo fi gadda ummata Oromoo haala inni itti bifa aartiitiin ibsaa ture kan nu jalaa nyaatanii fi kan mootummaan nu jalaa ajjeeseef Hacaaluu Hundeessaa waan inni faayidaaf hin bitamneef waan inni agartee rakkoo saba Oromoo faayidaa fi dantaa ummata Oromoo faayidatti hin gurguranneef isinii galaami warri har'a qabaana gadhiisaa maqaa aartii jala dhokatee takkaa faarsee takkaa agartee paastariif godha takkaa sheekaaf godha takkaa beekamaaf godha takkaa piroofeesaraaf godha waan isaatu wallaallee bar azmaarii bar maqaa aartii jala dhokatee maqaa sabboonaa jala dhokatee an aartistii Oromooti an Oromoof qabsaawaa ture an Oromoof maarree ta'aa ture waan uummanni qabsaa illee hin garre akka nama tokko wallisee kabaja ni qabnaaf galata isaan balleessinu. Garuu gaafa inni waan hin qabne tokko ofirratti tuulee paartii siyaasaa jala galee dhugaa Oromoo ukkaamsuudhaaf nama dhugaa ummata Oromoo dubbatu xiqqeessu arrabsu isallee dhugaatti himnaa jechuudha. Rabbi malee nama sodaannu miti. Nama ni kabajna, hojii isaatiin kabajna, ni jaalanna. Garuu gaafa namni tokko dhugaa ummata Oromoo ukkaamsuudhaaf nama dhugaa ummata Oromoo dubbatu xiqqeessuu arrabsuu maqa balleessii an sabboonaadha, an sheekaadha, an beekaadha, an piroofeesaraadha, an barsiisaa, ani bar daaktaraa bar waa hunda fin jedhaniiru. Waa hunda fin jedhaniiru. Dhugaa Oromoo dhoysuuf. Nuti ka dubbannu jaawar faarsuu miti. Ka dubbachaa jirru jaawar dhugaa ummata Oromoo dubbachaa jira waan ta'eef hanga inni dhugaa ummata Oromoo hin dhoysinitti nama isa ammoo arrabsu xiqqeessu dhugumatti himna jechuudha. Amma fakkeenyaaf Kadir Martuu kabajaa turree ni jaalannaa aartistii Oromooti. Namni kun duraan is undercover garuu durillee undercover namni kun durillee undercoverummaa ni qaba. Kana keessa jennee deemu hin barbaachisu. Garuu dur maal hojjechaa ture? Karaa aartiitiin aadaa fi duudhaa uummata Oromoo, aadaa Oromoo jaalala wallisaa ture. Artistii Oromoo beeynaa jechuudha. Artistii Oromooti. Gaafa nagaa qabu jechuudha. Gaafa nagaa qabu Kadir Martuu artistii Oromooti. Ni kabajnaa, ni jaalanna. Arda immoo gaafa gartee duula faarsitee bultoota makamu. Artistii Oromummaa irraa mulqamuu qaba jechuudha. Artistii Oromootiin kana booda manni. Artistii Oromoo osoo hin taane, wallisaa Oromoo osoo hin taane, wallisaa dhaabaatii jechuudha. Yeroo kana jennu deeggartoonni isaa akka barbaaddanii fudhachuu dandeessan. Dhugaani ni hadhooyti liqimsuu qabdan duuba laal. Liqimsuu qabdan laal. Dhugaan ni hadhooyti. Yeroo kana jennu gandatti maarree warri ganda galchuu barbaaddan ganda galcha. Nuti ganda galchuu yeroo dubbannu itti gaafatamummaa fudhannee nama sanii fi nama san qofarraa dubbanna jechuudha. Nama saniif nama san qofarraa dubbanna jechuudha. Amma fakkeenyaaf itti gaafatamummaa fudhannee Kadir Martuu wanni amma maqaa dhahaa jiruu fi akka dhuunfaa isa parsanaalii isa irraa dubbachaa jira. Parsanal. Kaleessa akkam ture Kadir Martuu? Har'a akkam ture? Har'a akkam jira? Kadir Martuu kaleessa artistii Oromoo ture jechuudha.
Arda immoo gadi bu'ee artistii dhaabaa bira dabree fail artist faarsee bulaa artistii yookiin wallisaa faarsee bulaa bilisiginnaa ta'e jechuudha. Afaan Oromooti. Isinii galaami. Isinii galaami. Nama tokko dhugaa inni qabullee irraa mulqina. Kadiir Martuu dhugaadhaan ni kabajna. Ni jaalanna. Garuu haala amma inni keessa jirutti dhugaa isaatti himnee exit wal goona laal. Exit wal goona. Kabajas inni abbaa fedhe arrabsu, abbaa fedhe gad xiqqeessu, isumaa xiqqaata malee namni inni arrabsisullee hin xiqqaatu. Nama tokko gaafa faarsite ati kufte. Ati nama Hacaaluu Hundeessaa maal jedha? Nama lubbuun jiru abadan hin faarsu jedha. Maaliif bor jijjiiramee waan gaarii dalage balleessutu balleessuu malaa. Kanaaf maalidha? Namni tokko baagiraawundii isaa eeggamee, ejjannoon isaa, kutannoon isaa, murannoon isaa eeggamee yoo du'es seenan isaa, leegasiin isaa akkasitti eeggamaa jechuudha. Isinii galaami. Gaafa Kadiir Martuu waan gaarii dalagaa ture karaa aartiitiin aadaa Oromoo guddisuu wallistoota wallee Oromoo keessatti sadarkaa duraatiif 2005 gaafa inni wallee baase wallee ammayyaa tadhuka qabdu dhama qabdu bareeddu uummata Oromoo baase uummata Oromoo wallisee jalqaba uummata Oromoo bira beekame uummanni Oromoo fudhate hanga gaafa gartee paartii dhaabatti galutti jechuudha. Hanga artistii faarsee bulaa dhaabaa bilisiginnaa haga dheengadda taa'utti jechuudha. Haga dheengadda jijjiiramutti uummata Oromoo biraa kabajaa fi jaalala guddaa qabachaa ture jechuudha. Isinii galaami. Faarsuu danda'a. Arrabsuu danda'a. Akka dhuunfaa isaatti arrabsuu danda'a. Faarsuu danda'a. Garuu maalummaa isaa nulleen ibsinee kana booda Kadiir Martuu maal akka ta'e artistii Oromoo osoo hin taane artistii hawwisoo bilisiginnaa faarsee bulaa akka ta'e dubbachuun dirqama ta'a duuba jechuudha. Nuti illee asitti exit wal goona. Akka nama tokko namummaa isaa irraa mulqinu ni kabajna. Arrabsuun mirga guutuu qaba. Namni nama arrabsee yaada moohamee nama arrabse waan ta'eef nama san mo'achuu hin danda'u jedhee waan amanuuf arrabsootti dabre waan ta'eef arrabsuu danda'a. Ifuma xiqqeessa laal. Vaaliyuu kabajaa fi jaalalli hawaasni tokko isaa qabu namni nama arrabsu gadi buusaa deema. Every day adaduma gartee afaan kun arrabni kuni lafee hin qabu jedhan. Arrabni kuni garuu lafee hin qabu fooni lafee nama cabsaa jedhan. Lafee nama cabsa laal. Wanni afaan kan kee summii afaan kan kee keessaa bahu yoomuu hawaasa yoomuu hin dagatamu jechuudha. Will never forgettable jechuudha. Si gala mana si. Inni irraanfatamu jechuudha. Arga sitti toltee nama arrabsituus borgaafa itti qaanfattuutu dhufa duuba. Borgaafa itti qaanfattuutu dhufa. Arga kabajaa sabni kan keessii qabu gadi buusaa ziirootti deebite jechuudha. Hawaasni Oromoo kun si ol kaasa. Gaafa achiisi gabbuuse ammoo ziirootti si deebisa jechuudha. Isin galaam. Namni nama arrabse ofumaa xiqqaataadha. Kana arrabsuu ni danda'a. Kan ilmartuu akka nama tokkotti hebeluu balaaleffatee, hebeluu matarra baadhatee, faarfatuu, kaan arrabsuu, kaan faarfatuu mirga guutuu qaba. Garuu wanni uummati Oromoo beekuu qabu yeroo ammaan kana mootummaan kun uummata Oromoo ajjeesaa jirutti, taaksii humnaa olii irratti fa'ee miidhaa jirutti, saamaa jirutti, biyya gara diggomsatti oofaa jirutti, uummanni galaa fi baha dhabee jiraachuu dadhabee guyyatti laaqana waan tokko guyyatti laaqana yeroo takka nyaachuu dadhabee hiraarfamaa ida addunyaa Itoophiyaa takka Itoophiyaatti irraa qabdu gaafa TPLF irraa qabee kanan bobboo qumaaruun diroonii fi maarreedhaan biyya alaatti itti shamatee Itoophiyaa irra garagalche hunda tokkoon miskiina Itoophiyaa irra deebisanii arda biyyi kun liqaa uummanni Itoophiyaa akka baasuuf gidirsaa taaksii humnaa olii irratti dabalanii namni jiraachuu dadhabee bahaa fi gala dhabe kana keessatti namni Kadiir Martuu yeroo agartee nama tokko nama dhugaa saba kanaa dubbatu arrabsu diqqeessu Oromoo wanni beekuu qabdu dhugaa uummata miliyeena 50 bira dabree uummata Itoophiyaa miliyeena 130 ukkaamsuuf yaalii gochuu beekuun barbaachisaadha jechuudha. Kana jechuudha afaan Oromoo. Dhugaa Oromoo ukkaamsu ajjechaa Oromoo kana agartee badii takkaan maletti mana hidhaatii guuranii rashanan. Haadhaa fi abbaa duratti rashanan. Yakkamaa jedhanii, shanee jedhanii, maarree jedhanii, maqaa adda addaatti moggaasanii
haadhaa fi abbaa duratti gabbaasanii rashanan. Taaksii humnaa olitti faan koridara jedhaniitiin miskiinonni biyya alaa biyyoota Arabaati biyyoota garaagaraa irra halkanii fi guyyaa hojjetanii dafqa isaanii xab godhanii mana ijaarratanii mana isaanii san irraa diigan kaasaa takka malee. Namoota meeqaatamatu fajjeessaa jira. Namoota meeqaatamatu fudhabamsiisaa jira. Irraa dubbachuu mirga hin qabnu. Amma inni artistii Oromoo inni ni beeka. Kiyyaan bari ni beeka bara. Inni akka artistii Oromoo ta'uu hin dandeenyu ulaagaa kamiinuu waan beekuufi amma gara faarfannaa dabree jira. Rabbi karaa haa bal'isuu fi amna isaa haa laaffisuuf. Susan. Kana booda artistii uummataa akka hin taane artistii wallisaa yookiin wallisaa dhaaba bilisiginnaa akka ta'e Oromoon guutuun beekuu qaba haa jechuudha. Ilaalkana kan isin jedhudha. Oromooti. Ijoolleen xixiqqishoo nama miidiyaa kanarraa maqaa agartee akka waan fedhe haa jedhu waan garaa isa keessa jiru namni hundinuu ni beeka. Warri agartee artisti Kadiir Martuu sababa inni Jaawar arrabsuu fi maarree fi isa kana gandatti galchitaniillee uummata kabajamaa Harargee faallee tuquu barbaadan ijoolleen xixiqqishoon sooshaal miidiyaa kanarra jirtan waan kana hin godhina. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa yaadaa fi odeeffannoo keenyarraa akka waa hedduu battan abdii qaba. Yaadaa fi odeeffannoon guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaanne hanganuma. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayib hin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa dhaamsa keenya waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadhaa.